Saudi Arabiyaan cufameeraayii cufamuu fi cufamaa jiraayii wantoota akkanaatu deemaa jira. Har'a waa lamaaf hin dhufee duraan dursa Dooktar Ambaasaadder Obbo Muktaar Kadiriin baay'ee kanan siniin jedhu ol galateeffachuun barbaada. Gaaffii Saudi Arabiyaatiin wal qabatee waa hundayyuu isaan gaafannee takkaa deebii biraa dhabnee hin beeknu. Waa hundayyuu lammii jaraatiif yookaan lammii isaaniitiif quuqamanii haala gaarii ta'een isin bira jirraa abshiraa jedhanii haala nuti itti gaafannee fi akkaataa itti nu gaafanneen nu deebisaa turan. Rakkina qimamoota baay'eellee kan nu furan jechuun hin danda'amu. Kanaaf ammas taanaan wanni tokko gaafa dhufee garuma jaraa deemuudhaan waan dhugaa ta'ee fi qabatama qabu fudhannee dhufeen isiniif dhiyeessaa jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf marrajaa dhugaa malee hin deemu kanan siniin jedhuuf osoo dhugaa ta'uu baate immoo dhufee isinitti hin dubbadhu kanan jedhuuf. Kanaaf dhugaa fi dhugaarra jalleen isinitti hima. Maaliif burjaaja'uun ijoollee keenyaa wallaalumsi ijoollee keenyaa namiidhaa yookaan immoo naquuqa waan ta'eef jechaadha. Maal jechuu barbaadeetanii namni nama hin galateeffannee rabbiin hin galateeffatu waan ta'eef. Taansuudhaan Saudi Arabiyaan cufamteetti isa jedhuu fi hin cufamne. Inda'uun haala bal'aa ta'een amma fakkeenyaaf koonistiraakshiniin amma Dubaay irra malee koonistiraakshiniin dhufuun fakkeenyaaf Dubaayitti ijoolleen koonistiraakshiniin deemuu dandeessi. Saawudii garuu hin jiru ture kun amma babal'ateetu koonistiraakshiniin illee ijoolleen akka dhufaniif ijoolleen dhiiraa haalli akka mijataa jiru kan nuti hubannoo fudhanne jechuudha. Bakka babal'atee akka deemaa jiru kan duriin daranitti itti jabaatee itti cimee kan deemaa jiru malee akkasin jettan Saawudiin cufamuu fi Saawudiin cufamaa jirti, Saawudiin akkas ta'aa jirti innoo wanta akkanaan jiru. Marii dheengaddaa irrattis immoo akka jabaatanii wajjin hojjetanii fi akka kana caalaatti rakkoon uummata keenyaa amma jiru kun maftii argatee yookaan sirri maftiin jaraa eegamee fi akkaataan damuuza jaraa sirreeffamee fi kanaa olitti bal'isanii akka wajjin hojjechuu danda'an kan marii dheengaddaa irrattis kan nuti hubanne jecha. Kanaafuu hooggantoonni keenyas kan jaraa jiran kanadha. Kanaan booda gurguddateetu babal'ateetu itti fufa malee wanti cufamu hin jiru, wanti cufames hin jiru. Saudi Arabiyaa namni dhufuu barbaadan hulaan banaadha. Garuu gaafa dhuftan hubannoo gorsa nuti isinii kenninu nu jala seentanii ilaaluudhaan obboloonni keenya baay'een kan biyya jiran Saawudiin cufamtee Saawudiin akkas taate warra jedhaniif adaraa keessan sheer koppiliin gadooyita riipoost godhaati nu biraan nu gaa jechuun barbaada. Itti aansu kana sheer koppiliin gadooyita riipoost godha. Biyyaansi nama 20-20f sheer godha. Koppiliinkii yeroo 10 ol godha. Marrajaa dhugaa akkanaa yookaan imbaasii irraa yookaan koomunitii irraa waan ta'e axxaarree adda baafadheen dhufa waan ta'eef isin immoo waliif dabarsaa dhugaa habaranii ijoolleen keenya. Wanti cufame hin jiru. Maybe seerri isaa jabaachuu danda'a. Haalli tokko akka duraanii irraa mootummaan keenya irratti xiyyeeffatee hojjechuudhaaf deemaa jira waan ta'eef xiyyeeffannoo isaa gara Saudi Arabiyaa nu godheera. Innis asumaan haa galatuumu. Kanaan booda inshaallah wanti hundinuu sirraa'ee akka rabbii waan hunda kana nu sirreessu abdii guddaa qabna. Rabbiin gaditti immoo imbaasii keenya, koomunitii keenya akkasumas Dooktar Abiy mootummaa keenya abdanna rabbii gaditti. Egaa inshaallah wanti Saudi Arabiyaa keessa jiru kun sirraa'ee alhamdulillah jennee nutillee kan gammannu ta'a. Abdiin keenya garuu ammaaf wanti cufame hin jiru, wanti cufamuu taa'us hin jiru, wanti cufamaa jirus hin jiru siniin jedha. Viidiyoo kana faffacaasaa. Maasalaama.